Nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Barnoota keenya har'aatiin hima ijaaruu kutaa arfaffaa kan waliin ilaallu ta'a. Barnoota keenya kutaa 1, 2, 3 keessatti hima jechuun maal akka ta'e akkasumas himoonni akkamitti akka isaan ijaaraman gad fageenyaan ilaaltanii jirtu inni abdii qabna. Akkasuma namoonni viidiyoo kana har'uma ilaalutti jirtan hima jechuun maalidha kan jedhu gaaffii akkasitti hin taanee fi himni walitti qindoomina jechootaati. Jechoonni walitti qindaa'anii ergaa tokko gaafa isaan dabarsan hima jennaa jechuudha. Bakka kanatti amma fakkeenyaaf jechoota lamatu walitti qindaa'ee jira. Gamoo ijaare, gamoo ijaare. Ergaa keenya dabarfachuutti jechuudha. Jechaa fi jechatu walitti dhufee hima kennee himni kun immoo ergaa kan nuuf dabarsu ta'a jechuudha. Kana jechoota sagalee laafaa qaban qofaan hima ijaaree kan waliin ilaallu ta'a. Kutaa arfaffaa kana keessatti namoonni karaa keessaatiin barachuu barbaadan lakkoofsa armaan gadiitiin nuuf bilbiluu dandeessu. Haga ammaatti namoonni chaanaalii kana sabiskiraayib hin taasisin sabiskiraayib taasisaa akkasumas hiriyoota keessaniif sheer taasisuu hin dagatina. Viidiyoo kana laayik taasisuun haa eegallu. Kallattiin gara barnoota keenyaatti kan ceenu ta'a. Gamoo ijaare, gamoo ijaare. Maqaa isaa himate, maqaa isaa himate. Kutaa 3 barata, kutaa 3 barata. Xiiqiitu isa qabe, xiiqiitu isa qabe. Gujii dhaqee gale. Yeroo malee dhufe, yeroo malee dhufe. Roobaa oole, roobaa oole. Karaa baase, sooma hiike. Dhugaa qaba, dhugaa qaba. Lafee nyaate, lafee nyaate. Gaala eega, gaala eega. Qubee bare, qubee bare. Badii malee miidhame, badii malee miidhame. Horii yaase, horii yaase. Gabaa deeme, gabaa deeme. Garee qabu, garee qabu. Muka raase, muka raase. Mucaa reebe, mucaa reebe. Booka dhuge, booka dhuge. Mana seene, mana seene. Siree jala gale, siree jala gale. Saree rukute, saree rukute. Tolasaa waame, tolasaa waame. Mana citaa ijaare, mana citaa ijaare.